abbaatti ol hin baane gara obboloota koo dhaqii ani gara abbaa kootii fi abbaa keessanii gara waaqayyo kootii waaqayyo keessanii ol nan ba'a jedhii isaanitti anaaf jedhee ishee abboome ergasii Maariyaam isheen magaalaa dhuftee ani goofticha argeera inni dubbii kanaan natti dubbateera jettee baartotatti dubbatte. Stop. Hafuura kana keessa waan jedhu. Amma gaafa si gaafadha dhaggeeffadhu. Tarreefu amma reefu na shagwadde reefu lakkoofsa keerra na shagwadde miti boqonnaa kana shagwaduu hin dandeessu. Waan jedhu Yesuus immoo ana hin qabin jedhe. Eenyu kana jedhe? Yesuus immoo ana hin qabin jedhe. Eenyu akkas jedhe? Yesuus himi? Ani ammayyuu garamitti ol hin baane jedhe. Gara abbaa kootti ol hin baane jedhe. Foon uffatee jirudha. Holdan. Abbaan eessa jira? Waaqarra. Goobas deebiste goobas ambassaa'u abbaan Yesuus keessa hin jiru abbaan waaqarra jira akkas hayyee gara obboloota kootii dhaqii jedhe waaqayyoon obboleeyyan ni qaba warri isatti amanan hundinuu obboloota isaa jedhamu ansan siin jenne waaqayyoon obboleeyyan ni qaba waaqni obboleeyyan ni qaba. Warri isaanitti amanu hundi isaanii obboloota waaqayyoo. Ansan siin jenne waaqayyo abbaan obboleeyyan ni qaba. Warri waaqayyotti amanu hundinuu obboleeyyan isaati. Waaqayyo Yesuus gaafachuu waaqayyo abbaan waaqarra jiru san obboleeyyan ni qaba. Warri isatti amanu hundinuu ijoollee waaqayyooti obboloota isaati. Waaqayyo abbaan waaqarra jiru obboleeyyan ni qaba. Warri isatti amanu hundinuyyuu ijoollee waaqayyoo jedhamu obboloota isaati. Filannoon si kana filannoo waaqayyo abbaan obboleeyyan ni qaba. Ni qaba baa hin qabu. Warri isatti amanu ijoollee isaa jedhamu obboloota isaati. Obboleessa baratte jedheetiin awwa waan siin jedhe waaqayyo abbaan inni waaqarra jiru obboleeyyan ni qaba. Ni qaba baa hin qabu. Filannoo. Inni maal fakkaata maal agarte? An kana siin jenne deebisi please. Jechuun sa'aatii azela barsiisota keessan hedduu jira ol galcha. Waaqayyo abbaan inni waa hunda gararraa jiru san obboleeyyan ni qaba. Ni qaba baa hin qabu. Warri waaqayyootti amanan hundinuu ilmaan waaqayyoo jedhamu obbolaa waaqayyoo jedhamu. Obboleesso filannoo waan filannoo sii galtee jirti takka ni beektaa filannoo mana barumsaa deemte? Filannoon keessa deebiin hin jiru taanaan filannoon si gaafachuu jira gartee okay amma filannoo deebiin keessa jira waaqayyoon abbaan inni waa hundumaa gararraa waaqarra jiru obboleeyyan ni qaba obboleeyyan hin qabu deebii hin qabu. Sagalee waaqayyoo warri dhaga'anii fi warri waaqayyootti amanan obbolaa waaqayyoo ilmaan waaqayyoo jedhamu. Wallahi rakkatte gurba. Ni qaba abbaan obboleeyyan hin qabu abbaan obboleeyyan. Deebiitiin jiru yoo ta'e kun nan ettee dabartaa beektaati. Okay rasii dabre kanaas ijoolleef galte umaatu ijoollee ni galtiif ati didduus galteef fagoo ijoollee bartee okay gara abbaatti ol hin baane gara obboloota kootii dhaqee okay ani gartee gara abbaa kootii fi gara abbaa keessaniitti jedhe Yesuus abbaa ni qabu moo hin qabu? Abbaan isaa hafuura qulqulluudha. Ansan siin hin jenne Yesuus abbaa ni qaba moo hin qabu? Abbaan isaa hafuura qulqulluudha. Obboleeyyan ni qabdaati. Eeyyee sirriitti. Goobas laal eeyyee sirri jette obboleeyyan ni qabda agartee abdii jennaan eeyyee sirri jette. Yesuus Kiristoos abbaa ni qaba. Abbaan isaa hafuura qulqulluudha. Abbaan ni qaba jedhi kafeete haa ta'u abbaan isaa afar waan fedhate abbaan ni qaba moo hin qabu? Eeyyee ni qaba hafuura qulqulluudha. Goobas atoo abbaa ni qabda moo hin qabdu? Anaaf Yesuus wal qixxaachuus hin dandeenyu wal qixxees miti. Akka jedhu Yesuus abbaa kootii fi abbaa keessan jedhan abbaan Yesuus san maal siif ta'a abdii? Abbaan Yesuus hafuura qulqulluudha anaaf. Maal siif ta'an jedhe? Abbaan Yesuus anaaf hafuura qulqulluudha isaan lamaanuu anaaf tokko waaqa naaf tokko. Akkas hin jedhu hin kijibin akka jedhu abbaa kootii fi abbaa keessan jedhe eenyu akkas jedhe?
Goodaa isaatti dubbifadhu mee gooftaa keessa gooftaan argee dhufetti. Kan noona dhaggeeffadhu abbaa kootii fi abbaa keessan jedheemi. Lakkoofsa dhumaa irratti mallattoo raajeffannaa keessa jiru kan jiru ani gooftaa argee dhufetti maaliyyuu. Ansaan hin jenne sansiin hin jenne. Abbaa kootii fi abbaa keessan jedheemi Yesuus. Abbaa kootii fi abbaa keessan jedheemi. Abbaan isaaf abbaan keenya hafuura qulqulluudha. Akka fade abbaan Yesuusan siif abbaa ta'amuun ta'u. Lamaan isaanii anaaf abbaadha hafuura qulqulluudha waan ta'eef. Kana siin hin jenne. Abbaan Yesuus akka jedhe Yesuus abbaa kootii fi abbaa keessan jedhe. Abbaan Yesuusii fi abbaan kee tokko moo tokko miti. Qabamte amma isa deemta. Qaba abummaa jala agartee waaqayyoon siyaa baasu. Goobasi. Abbaa kootii fi abbaa keessan jedhee meebboo? Okay. Mashallah. Ayyan nama biraa nu galcha. Abdiin isa qoptansa. Jaran eessa jirtan gareen shaadaa hundi. Ana warra dhiiftanii kana na gootanii. Motakko. Ilaaha illallah Muhammadu Rasulullah. Abdii takka barreeffadhu iddoo guutamte namummaa wal guuraa ooluu mana kiyya kanaaf hin danda'u baran moodeetarni sin dalagan maaluma dhiiroo irraa guuru. Musaa kunootiin jira. Oye, so ilmi kiyya jiruutiin peenteedhaaf rakkadhaan. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Anuu daqiiqaa 20 akkana qaba sagada zuurii. Ay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam Ibnu Musa. Cerita. Agak jirtu akkam fayyaa keessanii? Alhamdulillah lakal hamd. Nama nu galchu dhabne bara kana laal. Maali dubbiin akkana? Caafnee nama nu galchu dhabne bara. Moodeetara nama ofiisa galchuu siin galchuusa tanuma badde dubbiin tiktookii tunis. Xalaanis. Aangoo ofii nama galchu naan kennin sin. Finfinnee jiru kana xalaa barbaadee ani. Aangoon qabduuti. Galchuu hin danda'u ka aangoo of galchu naan kennine. Oh, tani gana taanu sirraa fudhatamte. Xalaa assalaamu alaikum. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtanii? Si barbaannee ganama edaas galgala kan hunda sidhaaf nama Finfinnee nama du'aan kaasana fuudhaa jiru tokko dhufee bar hospitaala nageessa. Wallahi. Networking kiyya moo gamas? Networking xalaatiin se'a. Networking kiyya Ustaz. Ayyee bareeda. Rabbi amma deebitanii. Jaran kiristaanii. Ana bira yaa. Amma tokkoon galchaa qoy. Warshaa. Santu bilog godhe moo santu bilog isin godhe Ustaz. Eessa? Meeti warri saddaa. Hin beeku mana dadhaa jechuun lagan seenee uummanni biyya lafaarraa hin dhumani akka warra gaafa gartee warra asaabul kaafi. Rafanii ka'anii gabayaan jijjiiramte. Kun mana kiyya seenu addunyaan na jijjiiramti. Ona keessa deemu. Gaangoo nu biyya dhalatetti sakkaatu jedhan. Akkasi. Dhabe kaa. Maqaa Khadiyyaa fi Aishaa faan astaan akkamiin godhan beeku ani. Ammata salaamu alaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu boo? Kam nagaa keessanii Ustaz? Aboo nagaa alhamdulillah. Maal dhabne waa hunda qabna pheenxees rabbiin tunu dabale. Baga nagaa taatan. Amen. Hin fudhadhu pheenxee wangeela nu dhiiftee kuttee bara akka bartee maali Tigreen biyya Abiyyi dhiiftee kuttetti. Yeroo na yaamtan anumaratti gaafii kaasattanii jedheen immoo shakkee. Gooftaan si fudhachiisaaf gooftaa fudhadhu as bahi. Akkana jechuu baattuun lakkana hin jettaa miti as bahi. Warra tiktookiidhaa kan shaadaa dide gooftaa fudhachiisuu dadhabna.
Wallahi. Dhugaa rabbii dubbachuudhaa fi Amiriin garee shaadaa kun baay'ee ulfaataani. Silas yeroo ergasii seenu jalma taa'ee si dhaggeeffadha. Yeroon ol bahee ilaalu dubbiin ulfaattuudha.